ina keenya dawwalle bokku abbaa gada dawwalle booniyyeen arra maaliif nu gobbooti qiyaamaan gara fiinu qofattee siigan እሺ amma akkam goona malee ayyee ati magumaan kee ka hararge oromoo naannoo birullee heerumuun qabdu gurbaa harargee halkanii guyyaa si boochisu akka ustaadicha boochifte sani yoo dilii harargee hararraa baatu jira isa seerumsiifnu na boochisaadha innis bar jalqaba bar fiigee na jala bobba'uu jalqabe bar innis akkam godha kana bar rakkoon ati dhiira akkamii feeta booniyyee booniyyee dhiira isiin feetunaa siimaa dhagaybo ayyee isiin yoo isiin noo jette kijibaan anjii waan hin anjookan እሺ ayyee booniyyeen dhiira zigjee ije keessa isii laalu garteemi tak kayoo isiin mana keessaa wajjin tal qabe afaan kee waliin nurraa jiruun ay sigalee qaamni isaa qijila fakkaatu ay kayoo dha lafa isaa jaarsa kan miilli isaa jaarsa dhafaatee fakkaatu እሺ kan qomtisaa sigalee abiyyi aare fakkaatu እሺ kana laakkan isiin barbaaddu sigalee malee miskiinaa isii boniyyee bonishaa jee taa'ee isiin mukarratti hiitee mukarraa hiitu kana isiin akka dhiirattuun lakkooytu sigalee isiin afaan qawweetiin malee baawwan zuriyaa tadaraadaruun beektu jechuudha daradaruun beektu isiin jaalalti akkasitti itti mi'ooyti ilaalisiin badalaa gariin garee ati nama farshoo dhugee halkan cafaqu kanan maraatti bar jaarsa akkasii ati garee dhalaa akkasii arge jaarsi dhalaan gariin ta jaarsi yoo nan tumne jaar dhiiraa jettu bar yoo ati tumne akka dhiira yuuti fakkaanne jira bar yoo xiqqaate torbaan keessa sadullaa feetu jira dubartiin ta dullaa feetu jira dullaa dhugaa sanillee yoo taane dullaa lukaa tana siigalee jaba kanaan deemu qabda siigalee boniyyee qaqqabuudha okay haazaa jannatul ishiish kana rabni juun sangarteemi soo kana keessa uggii gangalattu sirriitti danda'u wanna juu qabda malee isii jaalala wanni jedhamu isii biratti hin dalagula siigalee cheekaabiin fooloo gara uummata hundi keessan booniyyee ati harargeetti heerumuu qabda akka harargeen guutuun gararraa si dhiiftoo barbaadda. Foolii thank you so much. Maal isa booniyyee? akkasi jedhamee yoo akkasiin taane hin ta'u jechuudha gumaan narraan bahu hin ta'u noo jechuun akka gararraa si dhiisan onnee qulqullurraa akka dhiifama si gora yoo barbaadda. ati harargee dhaluu qabda gabaabdutti harargee heerumte walau kaan osoo tokkochallee irraa dhaltee deemte dubrummaa taan sirraa dhabne ta'e ilmoo sirraa dhabuu hin qabnu naa dubrummaa hin qabdee barbooniyyee maan dubrummaa kan dhalaa ni qaba bar dubrummaa hin dubrummaa qabdee kan namni fudhadhee jedhu gadaa ba'u anu kaata qoradhee dubrummaa hin qabdi. wallahi namni fudhadhee jedhu gadaa ni awwaalte ajjeeftee awwaalte bakka geessitee beeytii gataa ba'u jette kan inni gadi hin baane geesse no akkasumatti bar waanin wanni jedhu maasi jammar sheekotiin bar nama durbummaa qabu malee hin fuudhani ustaz Muhammad Bayyaan osoo durbummaa konkon jirani na fuudhu sheekotiin dubrummaa ni jaalatti faranjiin faan hin jaalattu bar dubrummaa namni nuu jibbeerti dhawachuu dhiisee ani hin fedhu jettee jibbe dhalaa dubrummaa qabdu faranjiin jibbamtutti beektiin namni nuu jibbeerraa fagaate ammaaltu naan ga'e siin jaanii baqata okay mana namni nuu jibbee waliin seenna ammaaltu olla naqe jedha achi deemnee lafaa guurra jechuun woy maal haasofta narraa fudhadhuun kadhaa jaalatamtuu ta'uuf
Ajaa'ib. ati takka ustaad Maamma Bayaaniif jaartii lammaffaa ta'uu qabda. Akka hoggii micoon xiqqoon sun si maddii deemtu hinaaffaan gubachaa jiraattu sii galee. Way ani dullattiidha. An dullattiin asiitamoo akkam yaani xiqqoon suni gidee. Hay dullatti qofaa jaartii lammaffaa namaa ta'a booniyye rabbi sodaatu. No akkasumiti bargizee micoon xiqqoon sun si fuuldura deemtu akka gubachaa jiraattu jettee bar. Gochuu isi sira xiqqoodha ree asirra guddaadha. Jechuun jaartiin guddoonis ammas laa akka seeratti eenyu booniyyee moosatame boo jaartiin guddoon haa booniyyee jaadha ati jaartii guddoodha haa durani haa godhamtee akkas jaamta. Jaartii guddoo ta'amta dura qamarta. Amma ati nama biroo kasin qammasne ni haa hidhatteetuma ka sheeka duraa sin qammasne ammaas ni haa hiitee sheeka dhaquu qabda. No akkasumiti aniif ustaazni waan ol biran geenye. Nama wayii tokko ni barbaanna ni haas godhatee sheeka duraa kan sintuu hin isiiru. Maaliif nuti bari wannidha wal biran geenye waan ta'eef walitti nikaa walidhachuu ni dandeenya akka haaraatti osoo namni biraan hin hidhatin wal biran geenye waan ta'eef. So sumaa fi ustaadaatu lafa wal harka malee namni miidiyaa irraa haasa'ee dhiisee waa'ee nama miidiyaa siyaachisin ta'a Oromoon gara laafettiidha Oromoo too shari'aa hayyamee angartee duraanii sheeka takkaa jibbeen beeku waan oowwaniif haa qabbanaawanii jeetumaan hayyamumaan qabbaneesse maallaqaa hunaa ergee fi fuusisee si jettuun hin dhaga'e viidiyoo ta'e takka dhaga'eeffadhee bara. Eeyyen akkasii. Hariiroon teessan eega duraan Abiroo bokkoo miidhagaa asirra jirtu kenna. Maal jettee? Maal jettanii? Hariiroon teessan eega kana jiraatte gartee nuti itti gaafatamummaa kee ani niin fudhadhaan siin jee sii gale. Miciyyoofis michiyyoonis hin deemtu yaaddeen sii galee michiyyoo akka deemtuun godhin gaati rabbi sodaadhu soma kadha. Beekaabiin foloo godhaa hundi keessa. Ani barakkasiin godhu ani waa takkallee ani jechuun rabbillee ni sodaadha. Waa takkallee godhu sheekumaan ija keessa laalee taasa. Yaa akkasi. Haay. Waan akkasi. Lakkii ati haquma ustaad Maamma Bayaanii ansumatti nima baga maan si harka irree waan si duube jennu hunda suma bira jennamma ati ustaad Maamma Bayaanumaan toltala anaa siin jee. Amma walirraa bire ati fingartu malee sirriitti walirraa bire eddani sin lamaan si gale. Jaalalaa wala. Dhugumaan walirraa bire eddanii si beeki ma miidiyaa kanarratti namoota hedduu akkuma reefu dubbanne barra ka walirra quxurii waliin fakkaannee wal fuudhuu jiraa jennee mireefu. Garuu jarri kun akka ati ija laaltuun si beekaas kan akka laali walirraa tolan. Booniyye. Wayi godhaa jirti obsi. Wayye maal jettani mee? Walirraa bareeddan jettani? Sirba kee kasiibee isan dhageeffattee booniyye. Na argitu onne nama daute argitu ko irsane sirba keessa dhageeffatte sirba sirba isa Posti ke jala targe haala labar waan akkasii dhageeffachuun haraamummaan qabu sirba jaalaatti waan ta'eef hin dhageeffanne dhageeffadhe posti ke jalatti. Okay. Amma kaayyoon kee yaadni kee maali gabaabumatti? Ustaad Maamma Bayaanii teerumu. Ani akkasi. Abdiin kutanneerra haga jiru kanallee. Magan. Ati mammaa isaa argee tokko dhageesseeti. Indageen. Sagallaltullee ta kurne isaa wajjuma dhalla siin jaan sii galee oggii onni irraa si jaalatan.
Kurna faras kam Boniyeen jaartu maar argeeti. Cii jettee cirii jettus boniyeen harguma irraa bireetti la. Dhuguma bari ijoolleen argee jaartii keenya jedhanii na yaamanii maqaa kiyyaanii na yaamanii. Maashaallah. Dumaashii jedhan jaartii keenya jedhan waan akkasitti nama yaamanii baqa. Bakka agal arge biyya jaalala akka taate ta'e carraa of hin dabarsin ila. Ebi jettee. Jala siin. Sirai, thank you. Shekau kala da take sa walitti fidi walillahi. Yo Lakki jarri duraanuu wajjuma jiraati sheekha bay dhayxee waada nurra seentee jarjartee bahiif qopheessii faana hanji malee. Qopheessi waan aruuza. Waan walillaalii bira kuttee jirti jarri walillaalu jirammaa si takka hariiroon isaaniitti dhaabbattee hin beeytu. Warri komentii irra hedduun baalee jedhu maaliif garuu? Baaleen heerumi. Ati namuma tokko yoo ilma Fir'aawnaa heerumtellee sirraan bireedu waan ustaad bayaan hin ta'in. Jaarsi kee gagaramaa ka addunyaan ittiin sigarte habiibti mama bayaan. Wallahi bereedaa miti laa kafunyaan isaa akka minaaraa masgiida dhaabbatu kana yoo fidde. Sumarraan bireedu dhugaan siimani. Namuma suufa uffatee keessi waltii caammaa jala kaayyate fakkaata siira. Yaa. Ayyee. Mee amma uummata keenya warri kun namni 2,500 as jirtanii. Si Harargeedhumatti sirraa bareedaa warri jettanii mee? Harargeedhumatti galuu qabda. Warri Harargee tokko barreessa. Tokko barreessa. Harargee warri jettan. No jedhan kun no. Maaloo jaan takka barreessu jiran akka jiranitti ilaalteen gartu. Filannoo irratti baay'inaan laalama bar. Baay'inaan laalama. Mormaan hin dhabamu waan ta'eef irra harka irra guddaan laalama filannoo keessatti. Laala harka guddaan akka jirutti tokko akka jirutti loo. Noon dabree dhufa. Sanuyyuu dhala warri noo jedhaa jiru. Dhala dhiirri salaam jechuun. Saniyyuu warra ustaada jaalate laasi jala warra ustaada jaalate. Warra ustaada nama meeqaa fedha? Warra jalaa noo jedhu kun dhalaadha. Dhala dhaabbatatti yaa. Okay, dah shamarrani jedhan. Warra markaza keessanitti ati wannoo irratti taatee maqaa yaamaa lolaanii turteetu sitti aaree noo jedhaa jira. Ati wannoo turtee markaza keessatti itti gaafatamuu turte maali maqaan koree admiina. Laa admiina miti. Akka jirutti laa tokko laa. Amiira warra gaafa amiira turte ati loltuuntu noo jedhaa jira jala sitti aaree. Amiirummaa irraa fuudhama ustaasni ammallee amiirummaati. Laa wallahi narraan fuune garuu markaza isaa dhaqaan jiru garuu amiirummaallee admiinillee narraan fuune. Bara ustaasni wajjin hundi akka maal jechuudha seenaan dagatamne qabna maaliif akkamitti amiirummaa fi admiinillee narraan fuudhu. Aangoo irraa sin kaafne. Boniyye. Ati maaliif ka amiira taate ka admiin illee qabdu maaliif haftaree markazanii qara'umaa dhiirse garatti dadhabe. Akkasumatti Ramadana keessa baay'ee biizii ta'een ture. Eshi. Aboo jarri waan godhuun dalaalaa siliinaa jala muree siimamee na dhageeffadhu.
jarri ustaadaa fi booniyyee waan godhan hunda wal mari'atanii soomana hogii fura wal mari'atanii furan amma isaan geessee furiyyanii. Gale. Jarri wal quba qaban maatu asii cinqamu jira malee micoon nu koflu jirti bar. Aguma madura nuti lollu nu koflu turte. Toisa walitti jiran ummata odeeffatanii jaalala isaanii kara keessatti deeffatan na fakkaata. Jaalala private love janiin akkas godhatalla. በጣም ደስ የሚል ነው ፕራይቬት ይታራ ያኔ akkas yeroo tokko tokko sararuma tokko irra deemuun yeroo tokko tokko jijjiirrachaa deemuun waan bareedaa. ati garuu ma ustaadatti ni deebita inshallah anumaa fi asli malee nam tokkoon hin mari'atin gana. nu malee nama tokkoon hin mari'atin. Abbaan fedhe kootu mana kiyyasti si afeereeti waa'ee ustaada irraa soitaayo jeenaaseen.